Saudi Arabiyaatti kanaan dura dubartoonni konkolaataa oofuu hin danda'anii ture. Mootiin biyyattii qajeelfama dubartoonni akka konkolaachisaniif eeyyamu baasuun garaagarummaa biyya addunyaa irraa gochi kun itti dhorkame biyyattii taasisuu kaasaniiru. Garuu biyyattii keessatti ammallee dhimmoonni baay'een dubartiif kan hin eeyyamamne ni jiru. Dubartoonni jireenya isaanii keessatti raawwachuuf kan dhiirota gaafachuu qaban waan hedduutu jira. Isaan keessaa muraasni dubartiin tokko paaspoortii baafachuuf hiyyachuu yoo barbaadde dhiirri ishee barbaachisa. Biyya alaa deemuu, heerumuu, akkaawuntii baankii baafachuu, daldala wayii eegaluu, wal'aansa yaalii argachuu, mana hidhaatii bahuuf dirqama dhiirri isaan barbaachisa. Qajeelfamoonni kunneen sirna itti gaafatamummaa maatii Saudi Arabiyaarra kaa'amaniiru. Eegumsa hundeeffama isaatti kaasunis biyyattiin gama hiikaa seeraa Islaamaa cimaa waa'ee Islaamitti cillaanfatti. Erga bara 1979 arbeessitoonni ka'anii booda seeronni kunniin ciminaan hojiirra oolfaman. Akka galmeen garaagarummaa saalaa fooramii diinagdee addunyaatti haalli kunis jidduu gala bahaatti Yamanii fi biyyoota Siiriyaa olii keessatti biyya walqixxummaan keessa hin jirre taasiseera. Dhiirri tokko qixxee dubartii lamaati. Sirni hooggansa maatii kunis dhaabbilee akka mormitootaa mirga namoomaa dabalatee baay'een balaaleffameera. Isaanis sirnichi dubartoota gara ijoollee seeranii fi isaanitiin murtee guddaa taasisuu hin dandeenye isaan taasisee jedhu. Haa ta'u malee inni kunis dubartoonni muraasni biyya isaanii keessatti qabsaa'uu isaan hin dhorkine ture. Keessattuu biyya dubartoonni dhiira waliin malee qofaa deemuun cimaa itti ta'e keessatti haalli akkasii kun salphaa hin ta'u. Sirna haqaa keessatti dubartoonni ifatti loogii irraa gahaa. Akkuma biyyoota hiikan seeraa Islaamummaa cimaatti fayyadamuun muraasa ragaan dhiira tokko kan dubartoota lamaatiin walqixa. Erga gaa'elli dirqameen boodas umuriin mucaa dhiiraa waggaa 7 kan dubaraa waggaa 9 ol taanan ijoollee ishee kunuunsuuf hin eeyyamamuufi. Keessattuu dubartiin kan lammii biyya Saudi Arabiyaa jiraattu yookaan Islaama yoo ta'uu baatte rakkinichi caalaa cimaa ta'a. Garuu haalli jireenya dubartoota Saudii tokko tokkos kan eegamu caala bilisa. Dubartoonni filachuu kan eegalan erga bara 2015 asii. Barnoonni hanga umrii 15tti dhiira fi dubaraafuu dirqama. Garuu dhiira caala dubartootatu yuunivarsiitiidhaa eebbifama. Humna hojjetan keessaayis harki 16 dubartoota. Garuu uffannaan isaan hojiif uffatan kan isaaniif mijatu miti. Dubartoonni kun yeroo jalqabaatiif waggaa 2 dura yeroo filannoon saala lamaanifuu eeyyamamu filatte. Dubartoonni Saudii bakka dhiirri fira isaanii hin taane isaan arguu danda'utti abaa dheeraa uffachuun qaama isaanii guutumatti dhoksuu qabu. Akkasumas bakka dubartoonni qofti mi'a itti bitatan lafti itti abayaa isaanii ofirraa baafachuu itti danda'an jira. Bakkeewwan sanaan alatti garuu dubartoonni seera kana hordofuu didan poolisii amantiitiin ari'atamu. Garuu dhimmi addaas jira. Dubartoonni lammii Saudii hin taane haalli uffannaa isaanii bilisa. Islaama yoo ta'uu baatanis mataa isaanii haguuggachuun irraa hin eegamu. Lammiileen biyya alaa achi dhaqan hanga qubata xiyyaaraa bahanitti akka abayaan of uwwisaniif gaafatamuu dubbatu. Garuu hooggantoonni biyyootaa fi giiftiiwwan duree uffannaa mataa malee Saudi Arabiyaa daawwataniiru. Melania Trump fi Michelle Obama yeroo Saudii daawwatanitti uffannaa harka guutuu uffachuun garuu mataa isaanii hin haguugganne. Addunyaa
addunyaa irratti dhorkaawwan dubartootaa kan biroo biyyoonni muraasni akkuma Saawudii kan waan dubartoonni hojjetanii fi hojjechuu hin dandeenye irratti dhorkaa qabu. Bakka tokko tokkotti ammoo hojiiwwan guutumaan dubartoonni dhorkamanis jira. Kan itti aananis fakkeenya muraasa. Ministeerri barnootaa Chaayinaa dubartoonni akka damee albuudaa, mahandisummaa holqaa, ogummaa doonii oofuu fi kan biraalleen barachuu ni dhorka. Kunis nageenya dubartootaaf yaadamuun murtee taasifame akka ta'e himama. Israa'elitti ammoo sirni waan amantiin hoogganamuufuu yoo abbaan warraa eeyyame malee dubaroonni bultii diiguu hin danda'an. Taatee baay'ee hin baramin tokkoonis yuuketti abbaan seeran duubatti adda bahuuf gaafatte abbaan warraa isheen waan waliin jiraachuu barbaaddeef akka hin dandeenye itti himamee jira. Raashiyaattis gosootni hojii dubartoonni akka hin hojjenneef dhorkaman jira. Kunis ijaarsa, farra abiddaa, konkolaachisummaa leenjisuu fi bidiruu oofuun hin eeyyamamuu fi tarreen kunis kan 2000tti mirkaneeffamedha. Magaalaa Indooneeziyaa tokkottis dubartoonni akka warra dhiiratti dhoqdhoqqee yaabbatanii deemuun hin eeyyamamuu fi bulchiinsi sunis duraan dubartootaaf uffannaa qaamatti maxxanu yoo uffatanii argaman bakka argaman kamittiyyuu akka irraa baqaqsamu itti himuu dhorkee ture. Dubartoonni Suudaan keessatti ammoo uffannaa qaamatti maxxanu uffachuun salphina jechuun reebichaan adabamu.